maqaa arsii fakkaatee jecha duudhaa arsii keessaan baane safuu haasaa arsii bakka hin buune haasaa fokkata warroota haasaa warroota afaan banan kana balleessuudha kaayyoon kenna. Warri kaleessa viidiyoo kiyya dhageeffataa turtan yoo jiraattan yoo isin dhageechisuun dirqama ta'ellee isin dhageechisan. Kan ammoo sodaa fi miti waan saba kiyya uummata kiyya kabajuufan. Sodaa nama dhuunfatee fi miti. Nama na jaalatu faamilii qaba abbaan kiyya amma yoo an arsii arrabse maal naan jedha. Achumaa dhaladhe haati tiyya maal naan jedhe isa. Si galee annama akkas godhullee miti. Ani kan arrabse ammallee of duraafillee kan isin hin dhiifne warra wasakoota ammas iyyaa jiru kana ganaa iyyitan wasakoon. Ma'aanaa saba keetii dhiisi ma'aanaa mataa keetii warri jireenya hin qabne isin hin jedhe. Waan isin ajaa'ibu maaltu naa bahe waan maachi keessallee waan biraa warra na kabaju akkasitti eegaa geggeesseen booda namoota akkamiitu akka naa bahe isin hima. Warri ankaleessa wasaka isin hin jedhe. Warri ankaleessa ajaan isaanii ofitti nama ankaleessu isin hin jedhe. Warri an duudhaa fi safuun beekanan isin hin jedhe. Oli yaa'e kaawwai manatti hafe of urgeeffataatuma shurufkaa ofii kana dhaataatuma oli yaa'e waa tokkochi manatti hafe. Warra sona nu banneen arrabsitan okay rabbi kiyyaaf jecha isinii dhiise. Warri immoo shurufkaa teessan ofirratti ilaala jechi ani jedhe sun kallattiin akkatti waan si dhoofte as baatee akkamitti akkas nuun jedhe akkamitti akkana nu godha warri jettan ragaa ofirratti baatan suba wallahi qabil namni akkamitti ajaa ofii ol bahee ragaa ofitti ba'a akkamitti akkana nuun jedhe ati ajooftudha ati wasaka maa ragaa ofitti baatas baate dhimmi kiyya dhimma naasa'aa ture kan ilaallatu warra ajaaya fi warra maqaa abbaa ofii dhiise maqaa gandaatiin ganda biraa nu tuffachiise warra akkasii kanarraa haasayan deematiniin suusii asaaminoo lijjedhaa baafadhaa isiniin jedhe eeyyama isinii godhan maqaa arsii jedhu ofirraa buusatti arsiin adaba qaba arsii safuu qaba gadi bahee nama narrabsu afaan hin taane naasa'u asaaminoo keessanitti deebi'aa isiniin jedhan amma ijoollee asaaminoo santu gadi bahee booyaa jira taaziyaa akka isaan duudhaa safuu oromoo fi aadaa oromoo hin beekne maalirraa beekta guyyaa silaa aartistiin teenna kabajamtuun bakka buutuun oromoodhaa wareegamte kanatti taa'anii waa'ee kiyya xiinxalan kuni maal argisiisa wallaalummaa xiqqeenya waa beekuu dhabuu isaanii istiupidii ta'uu isaanii mul'isa. Ajummaa ani jedhe san baalagummaa ani jedhe kan jarri sun arsii miti gara biraatii dhufan isiniin jedhe san ragaa ofitti ba'an jarattiin nu buqqisuu heddii waan jedhu shakkii keessa galanii hin shakkinaa. Nuti sirrooftanii duudhaa fi aadaa ummata keenya ummata arsii fudhattan taanaan wanni isin baasnuuf hin jiru. Arsiin kabajaa qabdu ammas kabajamaan jiraataa jirti. Gadi baateetiniin dhimma nama dhuunfaa naasoftu arsiin. Gadi baateetiniin diiggaaf hin deemtu arsiin ijaarama malee. Gadi baateetiniin waan isiin galchine keessa hin dhooftu. Ka gadi baatee dhooftu warra nuti tiisee fi gabareedhaan ba'aalaa ofitti as fudhanne santu ana qabaa ganna lakkisaa wakka waa arsii jedhe haasaa. Haasaa fokkataa haasaa nama madaalse. Warra akkasiisan summa billaahi laziim amma taaziyaa halluu daawwatu jiraaf malee isin azaansiisa gana. Ani wanni isin jettaniif wanni isin haasoftan tokko nan aarsu subhaana wa ta'ala. Tokkollee hin kolfa wallaahi wabillaahi. Isinitti taznaannaara ani injoo isinitti godhaa jira. Wallaaltonni jechuudha. Ani amaanaan nammas isinii dhaabu. Arsii maqaa dhaattaniitiniin afaan hin banina. Of bakka bu'aa kootta eenyutti xabaqaa arsii isin godhe. Arsiin maraataa akka geetii gowwaa akka geetii kanarraa maal gootiin qabdullee arsiin gowwaa. Takka maqaa magandaa moggaafattee kan maqaa gosa ofiituu hin beekne maalummaa arsiitu kan hin beekne ani arsiidha jettee xabaqaa taate. Arsiin xabaqaa gowwaa akka geetii kana eessaa fidde. Warra fagoorraa qotee gabareen dhufe warra afaan barate warra goondar irraa dhufe warra goojjam irraa dhufe. Warri ani isiniin jedhe sun isa sana jechuudha. Uummanni kiyya kabajamaan warri kallattiin ammallee yoo barbaadan haasaan amma haasee kana bakkaan arsii jedhu tanan fuudhanii bakkaan gowwaa gara biraatii dhufte jedhu tana walitti hidhanii reediin arsiin gowwaan gara biraatii dhufte jedhaniitiniin afuufan yoo barbaadan. Kana kun amala miidiyaati anaaf haaraa miti warra haaraa warra miidiyaa haaraatiif malee kuni anaaf haaraa miti. Viidiyoo bakka tokko walitti fidanii bakka tokko walitti galchaanii reediin akkana nuun jedhe. Yaa Habibti dubartiin arsii mee isinummaan fudhadha. Dubartiin arsii
arsii jechuun bar waan jabeessiti. Aadaa keessattuu dubartii irratti waan baay'ee jabeessiti. Dubartiin arsii hanga beeku akkatti ol jettee nama laaltu. Miti akkatti miidiyaa irraa baatee afaan banu ol jettee nama laaltu. Maaliif? Intala gudee dadhalatte jedhama. Intala safuu beektu jedhama. Mee amma akkanaa ol baatetiniin maal isiittu arsii bakka bu'aa jiran. Dubartii akkana qabdi arsii. Dubartiin arsii olin jettu ijaaba ofiitirraa olin kaaftu. Ta akkanaa kana arsiin nuti beeynu. Arsiin kabajamaan ka akkanaa kana. As baatee miidiyaa irratti akka harree halalee iyyaa akka nama xabaqa arsii gaafa fugootu hin qaanfattu. Wallaahi summa billaahi waa'ee arsiin beektu waa'ee arsii nama akka anaa kana laallata. Nama aadaaf duudhaa fi safuu isaa beeku. Nama kabaja hawaasa isaa qabu. Atarra garuu afaan bantee miira keessa nagalchiteef reediin hama arsii tokko hin dubbatu. Wallaalaa maqaa kennan daldalu ilaallata malee hin dhiisoon mallee wallaalaa. Maalum eessumaa nutti dhufanii rabbii jedhaan warrabsiisan nyaabaran. Rakkoon maali beektanii? Naannoo arsii kanatti weerarri bara ture san milinikii ummanni wannoon kun ummanni amaaraa kun bakka baay'een harkaa qabatan asallaa maal gara urutaa kana amaarri bakka baay'ee qabate milinik bakka baay'ee nu jalaa qubsiise. Ummata kana dadhabne amma ummata makataa kanatu nu rakkise. Ummata makataa kanatu duudhaa fi safuu arsiisan balleessaa jira makataa. Kabajaan arsiin Oromoo biraa qabdu san warra nu fakkaatee balleessaa jiru warraan amma isiniin jedhe kana warra gisee bara milinik san achi keessa qubate. Warra ma'anaa arsiin beeyi. Deemaa mi abbaa maatii keessan faamilii keessan akaakayyuu keessan abaabayyuu keessan gaafadha. Arsiin nama arrabsoo osoo hin taane udaan nama nyaachisa jedhama. Maaliif? Dandeettii haasaa irra kabajaa fi duudhaa fi safuu eeggatuu irra haasaan isaanii paaworii irraa qabaatu irraa nama ajjeese walitti araarsuu osoo hin taane udaan nama nyaachisa jedhamee mammaakama. Kuni maal argisiisa? Jabinaa fi gootummaa haasaa dandeettii bilchina argisiisa. Tunniin garuu quban qabdu kana quban qabdu dhalattuu ofii malee asii naannoo bakka achiisanitti dhalatte bakka achiisanitti oduu amma godinni kee maal jedhaniini maqaa dha'uun beektu. Osoo waan wayii gaafatanii deebii namaa deebisuu hin beektu. Kana namoonni kaleessa turta yoo jiraattan yaada gaggabaabaa isinirraa fuudhaa baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Akka ragaatitti namni gurguddaa yoo kaleessa jiraattan lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Ani kana akka godhuuf immoo saba kiyya saba kabajamaa fi saba jaalatamaadhaaf namoota osoo na jaalatan gama keessatti illee na dubbisanii simaa akkas nuun jedhe maal jedhe san argite isaan san hubachiisuudhaaf jedheeti malee qoshee ganda keessa hooleyyii jechuudha. Ta waan takka surree ofiitu orrarachuu hin dandeenyeef wanna takka dhiifama sin jedhu gadis jechisiisuu hin danda'u. Ani namoota galaxaan nafaaman namoota faallaa nafaaman osoo hin beekin reediin akkana nuun jette simaa warra jedhe san hubachiisuudhaaf jechuudha. Dogongoraan hubatta. Reediin nama kutaa ofiitii miti kutaa namaa tokko miti maaliif jenna naan ilma duudhaa fi safuun guddateedha. Viidiyoo gamaa gamanaa walitti guurte wallaalaan ajandaa godhatuuf obboleesso ana arrabsa it is okay normal haga xurii kanana umaanatti fakkaatu haga xurii qeensaa waa tokko natti fakkaatu natti toleeyyu hunda'u suusii namatti aannaante garuu namoota na jaalatan haaluma saniin akka hubattaniif namoota na jaalataniif malee namoota tirkaa mirkiin waa tokko naa gochuus hin dandeettu waa tokkos na gochuu hin dandeessu waan tokko sinii gale okay ila meelaala warra nama arrabsu meelaala ebaluu maaliilich maqaa kana jijjiirattanii ammallee maali uummanummaan kun maa maqaan jijjiiranne goya meelaala koomenti malaalaa jalisa warra nama arrabsu kan maqaan abbaan jiru abbaan beekan faamilii irraa dhufa waan hin qabne maqaa nama bira baafatan rakkoon san amma waan na rakkataa jiru ilaalaa jiran hoolayyiin ganaa waccan
isin maraachaan innaa taachoon libda waan nama raachitan isin fakkaateen dogongoriin ani injoo isinitti gochaa jira luka kiyya akkanatti walirra naqadhe gizee isin afaan bantan laalaa jira afaan bana isinii gale ani garuu wanni na ajaa'ibeen adiisuu dida namni akkamitti waan akkaleessa jedhe san dhufee ragaa ofitti baa subhaanallah warri ajaa'ibu wayi lafatti hafe wallaahi wabillaahi tokkochi lafatti nafne bar irri bu'aa ka'anii jechuudha shuruuf kaa ofii kana ofirratti laalaa laa ilaaha illallah sareen nu salphise jedhan gadi nu baase maalii nu jedhe mata faara hoolaa jechuudha heda ani dhalaabicha se adiirrillee wayi lafatti haftee badabbo ani dhala masamoonan arrabsitu dhalaa dhibba lama dhalaa dhibba sadin tan caalle san bichaase eda achi jala ka dhokatee wasayni dhiirrillee wasayni hin jira nama 30 nama 40 ka ta'u kun ol yaa'ee bahuu jamman nuti mirga qabna ajoofnee deemuu jechuu eegalan hiriira baa baqa hiriira baatiniin mirgi ajooftota haa eegamu jedha mirgi warra wasaqoota haa eegamu jedha hiriira baa gadi baatiniin maal waan biraa maal jenna gaa mee hoo biraa maal jenna kota gaafi magaafadha warri haasaa kiyya akka kaleessaa san akkana nuyin jetta jedha waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ani reedi kanarratti wanti jechuu barbaadu baay'eellee haasawuun barbaadu akkuma yaadaatitti yeroo ammaa kana namoonni waasiin jedhanii ati yeroo duraatiif takka fuutee lama fuudhuun kee ammas jabaa namaati baay'ee si dinqisiifannaa waan sii ta'u sittu beeka bravo itti aansuudhaan ammoo namoonni akkuma jette silaa deebii hin deebifneettu jira namoota takka dhiisii lama dhiisii takka fuudhuu hin dandeenye ka ammootu baagiraawundi isaatu osoo laalte waa arguu hin dandeenye qoshaashaa wasaka malee nama akkanaatti waa namaan jedha waan ta'eef nama akkana kanarra hin kaawwatin nama suuraa ofiitiin gabbahee waan jennetti waasiin jedhaa jira yeroo ammaa kana baay'ate jechuudha. Ana ammoo wanti na ajaa'ibe dhiirri ammoo maaliif dhiira kilaafa yookiin ammoo inaafa? jira teessila subhaana wa ta'ala tarii dubartiin si jaalatti ta'a. Tarii dubartiin si jaalattee taas dhiirri hoomee maaliif sanaaf si fuudhamoo sitti heeru? isan nagarramaa jiraan yaa dubartiin takka kan na jaalattu amma takka galee takka na jaalattu irratti himte eegalaa iframee naa bilbilte ana boosi jaaladheeti malee amma qomnani jedhu sanii miti inaafamotii akka keessa himataa jiraan aan jedhu amma kana dhibe ka dhiiratti inni ati galee sana dhageeffattee akka feete gaafii sirraa qaba. Haga dhumaa si dhageeffadde jecha ati fayyadamte guutuu waliin ilaaqanii jecha tokko gara naa fuudhanii gara naa deebisanii rakkoo jiru waan ani kaleessa akka waan ummata arsii kana walitti qabee arrabsee fakkeessanii viidiyoo gamaa fi gamana walitti muranii ijoollee dogongorsiisan warra miskiina jechuun warra na jaalatuu fi warra ummata kabajaa qabu sii galee hatta maatii kiyya biyyaa viidiyoo gamaa gamana walitti muramisan reediin akka tarsii arrabsa jedhanii itti agarsiisan waan hin fakkaanne mataa tokkoo fi miila tokko walitti fidanii kana rakkoon jiru laata. takka sai silki ofirraa kanaafuu ani akka yaada tokkootitti akka nama tokkootitti yaadni ani kenna dhiyoo jiraate deebii hin deebisinii fi siin jechuu barbaada yeroo baay'ee akkuma yaada qabdutti yaada keetti fufi malee deebii baay'een deebisiniif jalqaba haga dhumaa si caqasee kaleessallee ani kana ajaa'ibe ijoollee dhiiraati amma wanti irraa haasa'u dhufe ijoollee dhiiraati ijoolleen dhiiraa akka nama tokkootitti ka'ina haftu kana kanuma jedha yaadni kee gabaabaan kanuma. Ni Turki kena fakkaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati deebii namaa deebistullee ni beekna. Garuu ati nan beektu si beeka. Hagamati gaba baatee hagati namaa waa jettu. Garuu haa ta'u malee namni gadi bahee giddiidhaan quba afaanis si naqee waan hin taane afaanis si fuudha obboleessa keenya. Dhugaadha namni gaafa namni waan namaan jedhe namni ofirraa mormata ofirraa falmata waan isa fakkaattu miti ta'isa fakkaanne miti ta'isa fakkaattu ni mormata namni haa ta'u malee warri waan namaan jettan
dirqiidha waa afaanii nama hin baasina. Namni tokko bultii namaa keessa wanti nama naqe maaliif? Maaluma bultii namaa keessa si naqe? Bultii namaa keessa nama naqu maaltu nama arge? Wanti ati hojjettu hedduu jira, wanti ati dubbattu hedduu jira. Bultii namaa keessa maaluma si naqe? Obboleessi keenya kun yoo miidhamellee bultii isaattu miidhama, yoo tolellee bultii isaattu miidhama. Maaltu bultii namaa keessa si naqu sin arge? Bara baraan ganduma namaa arrabsu, haadhuma namaa arrabsu, namoota xiqqeessu, bultii namaa diigu. Namoota amma namoota tokkotu jira. Ni gaafii barbaadan gaafatan. Maaliif jennaan keessatti viidiyoolee arsii arrabsu. Isin arsiin akkana jedhee bakka itti arrabsu. Fidadhaaf ragaa hojjetu. Abboo reedii akkatti arrabsite jedhaattiin. Argitanii maaliin waan qabataman qabne tokko jedheedhaan taa'anii mana baratanii reediin akkatti arrabsita sabaa garagoo maali? Waanuma hin jirre. Kami bidanii bilamaa bidanii kan isiniin goona. Reediin sila manaama keessa taa'ee haasa'e moo jedhee hoggaa maddee jedhu. Maali jennaan namni kaleessa baay'ee jedha geeffatte naa umraatu koottu nasi barbaada yuukoottu ganni abdii tokkotti. Ulo warra kana barfata. Okay, ready galatoomii wallahi. Gaa itti qabdu qofa fidadhu uummata 5,500 jaatu kaleessa dhaggeeffatee ture amma 2,300 bakka sayyoo ati naa fidde ani arsii miti kan ofiin balleessa ofii kiyya. Ayya reedi. Ani seelan ture kakachuu sin barbaachisu obboleessa koo seelan ture haga laal nama kuma shanirraa kaasee haga 5,000 ga'u dirasi seelan ture dhugaa dubbachuuf. TikToka kiyya ganni arsii jedhu seelan ture profailiin kanaa miti kaaniin TikToka follow irra xiqqaa ture seelan ture dhugaa dubbachuuf reedi. Social media kanarratti naman danuun kabaju naman danuun jaalladhu. Takkaayyuu badooma asirratti hin agarre. Takkaayyuu asirra baatee ganda namaa yoo namas arrabsiise argee hin beeku. Guyyaa kaleessaa garuu sitti qabamee jira. Shamarri arsii jecha sanarra deebi'ee dubbachuuf qaanyidha. Isuma dhugaa dubbachuuf. Dogongorteef ka'een dogongorteef. Reedii. Shamarran arsii jedhu viidiyoo fiti. Reedii. Shamarran arsii warra kabajaa qabu seeran irraa dubbataa ture. Maalummaa isaanii seeran himaa ture. Maal akka ta'an arsiin shamara akkamii akka qabu. Badaan ni jira. Social media kanarra badaan ni jira. Jallataan ni jira. Ni jira. Binti arsii kan jedhu jira. Jira. Reedii. Dhaggeeffadhu jallataa akkama jettu kana arsii bakka hin buufne. Kuni warra Gondarii fi Goojamirraa dhufe malee arsiis bakka hin bu'an. Waa'ee arsiis hin dubbatan kan jedhu malee anan bakka sirraa barbaadu guyyaa guutuu akka abaaraa oolte hin beeka. Waan sin arginu fakkaachuun maal. Ragaa qabatamaa tokko kan qabne bakka shamarran arsii akkana si jalan jira sin jedhee obboleessa koo shamarran arsiisan keessaa nama tokko plaazar biroo kiyya reedii kiyya ani shamarran arsiisan keessaa arsooma kiyyatti hin qaanfadhu mataa gadi hin qaban ayaa arsii oromooti arsiisan keessaa nama tokko waa'ee arsiin dubbanne viidiyoo isaa fiddaa fi viidiyoo si gaafataa jira barganne ati afaan oromoo kana wallaaltamuu maaliif dubbii faallestan? Dubbii faallessaan jiru obboleessa koo isma jirtu sitti maa jira bar jaalan ture sin jechaan ture bar. Jalan ture waan inni jechaa turellee jalan ture sitti ni bareedi na dhaggeeffadhu. Bakka inni shamara arsii jedhee walitti qabee dubbate viidiyoo namni qabda yoo jiraatan lakkoo tokko barreeffadhaa ol galtanii viidiyoo san nu dhageeffachiiftanii san boodatti reedii nutu gaafata isin osoo hin gaafanne nuyyuu hin gaafanne. Maaloo kaa bilbila tirfiin qabu eessaa fidu kaashi. Bilbila kana fida namummaan ragaa tokkicha nama arrabsaa. Sittiin erga keessan akkamitti agarsiisu obboleessa koo. Viidiyoo deddeemtu biddeen ammas gabaafii irraa qaba maaliif jennaan teknoolojii irraa fagoo jirtan teknoolojii tosoo qaluu jiraatanii jecha anamma asitti jedhe tana fuudhanii bakka biraatti fidanii walitti hidhan. Ofii keetii waraabbatte immoo viidiyoo namni oliidha dhoofaa jiru dhaggeeffatte amma sira deemee kasi gaafadhu la. Lakki soballeen deeman ofii kootiin waraabban. Ani si jammar bakka ofii kootiin waraabban ofii kootii silkii kootiin waraabban. Ofii keetiin waraabban biyyoo taate wanni amansiisu tokko jiru. Kamaa akka gaaftummaa sidhaanolee waraabaniiti reediyoo yaadatte kama. Kama kare Nasiriin gaafa kaafee waraabanitti uummata wallaggaa uummata maal ka jedhu gartee walirra badee fidanii dirqara barasan akkasitti walirra hidhan malee. Qabame yeroo tokko mee obboleessa koo koodee koo qaali afaan oromoo haasaa jirra bar lulachuu ammasitti hundi keenya afaan oromoo. Wasakoota kan jette dhugaa rabbi haga dhumaa seelan ture dhugaa rabbi immaa koo haga dhumaa seelan ture yani. Wasakoota kan jette booddee duubarra jette garuu. Sodaa waan qabu ani yoo arrabsellee gantaa qabu garuu duudhaa fi safuudhaan waan guddadheef. Waan hin goone tokko godhe jechuun barbaadetti miti sodaadhee sitti fakkaate warra akka geetii galata baafee. Reedii mee asirratti mee yeroo san hundi keenya iyyuu asuma turre mee dhageeffadha.
warri ajaa'ibaa amanamummaa of qaqqanii gadi baay'ee wal qabiran ganaa wajjin lafa biraatu garuu artis bakka bu'an maqaa arsiitis xureessuu hin danda'an maali jennaan ebalulee ekaleelit jedhanii dhufaa safuu duudhaa beeku shamarratti gadi baatee afaan hin bantu jalqaba irratti miidiyaa Abboo arsii keessatti guddate shamarri arsiin kun nama arrabsuu miti abboo karaadhaan kun nuti akka uummanni asirra jiru akkamitti akka guddate Allahu alami beeku waaqni malee arsiin abboleessa koo ani bakka dhaladhee guddadheetti ani arsuma bahaatti dhaladhee guddadhee namaayyuu karaan dabarsu miidiyaa kanarraan beeku uummanni miidiyaa kanaa uummata biyyaa bakka hin bu'u reedi uummata biyyaa bakka hin bu'u. Uummata biyyaa bakka hin bu'u wanni beeku qabdan kabaja nuuf laadha muudhe arsiisanii laadha obboleessa koo kabaja laadha fi qe'ee Oromooti simboo qabeetti Oromooti kabaja laadha yeroo hundaayyuu. Laale hoo dubbannu laallannee dubbachuu qabna dubbiin kiyya hin baay'ata hin deema jennee xiinxaluu qabna hordoftoota nama hamma kana jalu qabuuf jalatti qabannee yoo dubbannu ilaallachaa dubbachuu barbaachisa. Dogongorteerta dogongorteerta obboleessa koo miira keessa galteerta miira keessa galteerta. Mee waan takkaan si gaafadha Ganniito. Mee reedi daqiiqa takka. Akkamitti akkana nuyi jettee jettee galata qabamta. Ani kan na ajaa'ibu ofii dhageeffatu naan jedhu. Ofii ijoolleen akka akka nuyi jedhamu jedhu. Bakkummaan kun eessaadha amma gaafa kiyya. Irra dibaa ta'an ani viidiyoo sa'aatii tokko qaban. Viidiyoo gadi buufate maaliif? Uummanni keenya akka dalaqatti maafoon laayikii godhe dhageeffame waan ta'eef namni gaafa laayikii irra bahu viidiyoo sirriin bada. Viidiyoo kan deemu qaamni kan gadi buufamee jechoota gosa bakka garaagaraati amma akka amma dura namni yaadota wallaggaa irra fe'anii haasaa inni gara biraatti haasa'e haasaa gara biraa walitti fidanii haasofsiisan sana argite. Sirba san kan ittiin dhiyaatiin haguuttee isaanii na joofti ijoollee baalee galata keessan bulaan cidhaan hadhaatan nama waraana qore maaliif buleessa kun si bira jira bar waraabaa fi dhibata sin jechaa si bakkaamma wani hojjetu sana badee Viidiyoo qulqulluu dhageeffadhu dammi. ani bira jira buleessa viidiyoo maallaan jettu dhagaan ture ani waraabbanne eeyyeen akkanumatti akkuma inni liitu jiru kana akka nama dhibbata shanii fi dhibba jaagawatti jalan. Dhageeffadhu nuti guutuulleen as jala ture jalqabarraa ture dhageeffadhu nu guutuun as jala jirre garuu. Dhageeffadhus biyya dhageeffadhu. Tuni amma laal wasa akkasiisan ofitti ajaa'ummaa ofitti maqaa warra ofitti ajaa'ummaa taatee dhufte jechuudha. Sobdee ana maqaa ittiin na balleessu akka warreen arsii arrabse kijibaan jechuudha. Si jammar arsii bakka hin buutu maaliif jennaan luqoda arsii iyyuu hin beektu xabaqa ajooftotaa taatee dhufte. Wasa akkasii jirtu mee laala namitti ganni yaniin ta'a. Reedi ko reedi yaa jabaa keenya hayyuu keenya si kabanya si jaalanna. Reedi dhugaa keeti fuula isiitu yoo jira. Reedi yoo laa dhageeffannu miira keessaa bahi. Reedi miira keessaa bahi mee.